Kun badhaasa Dr. Abiyyi miti, badhaasa ODP miti. Kun badhaasa injifannoo uummata Oromooti. Oromoon waan nama liqimsu nama balleessu godhamee suura kaafamaa ture sana olola nurratti gaggeeffamaa ture sana cabsine. Isa immoo kan cabsine falaasama sirna gadaatiin, falaasama dhiifamaatiin, falaasama jaalalaatiin, falaasama walitti da'amanii deemuutiin. Amma asii fachi kan walitti jiru ishii kan noobeelii sana hambisuudhaaf. Ishiinis immoo naftu rabbi gaaraa kuteera kan tsalooti godhu tsalooti haa godhu kan du'aa godhu haa godhu inaftu ishiinis hin fudhanna. Amma godina kan Geediyooti buqqee, kan Beenishaanguliitti buqqee, kan Sumaaleetti buqqee. Nama 100,000 ol amma guyyaa irratti kan keessaatti deebi'e. Turban lamaan darbe keessa. Mallaqa ramadaniit, bajeta ramadaniit, nama bobbaasaniit kan hojjetamaa bahe. Gaafa nani Geediyoo dhaqu warri hakima erganii achitti nama akka namni ture hojjetaa turan hakima isaanii galfatan. Qe'ee isaaniitti. Siniin galle. Oo siniin galuu baate wayya. Isaan Geediyootti Oromoo caala, Oromoo Gujii caala, Oromoo Arsii caala, Boorana caalatti dhiyaatanii kiiloomeetira 1000 deemanii dhufanii isaantu yaadanu caalatti dhiyaate. Kana shira Oromoo keessatti deemaa jiru Oromoo hubachuu danda'u ture jiraata. Abbaan barbaade waan fe'aa jedhu dandeenyu ofitti qabnee jaalala keenya olaantummaa keenya agarsiisuu danda'u jiraata. Yoo waraanu nu abbaa fe'e. Kanaaf sabni kamiyyuu Oromiyaa keessa jiraatu waan fe'aa hordofu. Kabajaan nu keessa akka inni jiraatu mirkaneessuu qaba. Jaalalaan mirkaneessuu qaba. Oromoon kanaaf dirqama qaba. Carraa filannoo duun taane dirqama Oromooti kun. Ofitti qabuun dirqama keenya. Maaliif uumama keenya, duudhaa keenya. Duudhaa ganamaatti adeemnu jechaa jira. Eenyummaa keenya ganamaatti adeemnu jechaa jira. Eenyummaa keenya ganamaatti mana keessaa ka'e waa'ee tuffatamuu maal sodaatinaa maal jettan. Maaltu sodaatamaa? Ammaan booda ani waan asirratti hunduu hawwuu danda'a. Gochuu garuu hin danda'u. Oromoon immoo humna gochuu hunda qabatee humna hawwuu immoo dhorkuu hin danda'u. Kun immoo seera eegaa kanaaf. Dhorkuu hin dandeessan. Namni maraatee waan barbaade yoo dubbate wajjin maraachuu qabna. Kan warra kun qabsoodhaa keenyaan hidhaadhaa eegsisnee maal waan meeqa goonetu ammas deebi'anii waan adda addaa jedhu. Kaan ce'umsa jedha, kaan adaraa jedha, kaan jechuun dhorkinu nuyi. Maaliif ijoollee abbaa gadaa waan taaneef jechuu hawwuu fedhuun dhorkinu. Nama hin dhorkinu. Amma kan yaalamaa jiru tuttuqnee harkaa dabarsinuudha. Nuyi immoo harki keenya hin darbu. Warra harki keenyatti darbuu qabu iyyuu harka keenyatti hin dabarsine nuyi. Kaan dhalaa masmara lamaatiin, kaan maaliidhaan qeeqeetti galchine malee. Malee nuyi harka namaatti harka keenya hin dabarsinu nama biraatti. Akka harki keenya darbu hawwiin jiru. Oromoonis bakka jiru hundatti harki isaa darbuu hin qabu. Warri immoo harki keessan akka darbuudhaaf immoo wixxirfataa jirtanoo jiraattan rabbi kadhannee harka keessan qabnaa oo dadhabne maraataa ofii namatti ofii abbaati hidhataa isin hidhanna malee harki keessan darbu. Kanaaf dhaabaa amma nu iddoo duriin jirru nuyi xiqqoo sochoone waan baay'eetu caccaba. Sochoo suuta jedha. Malee akka durii miti qabsoon irra jiru isa durii miti. Jijjiirameerani. Duroo waa tokko dubbatames miira keessa gallaa dhugaa qabna maaliif miidhama keessa jiru. Amma garuu achirra mitan jiru. Achirra hin jiru. Achirra waan hin jirreef waan achirra jiru fakkaatu goona malee waan achirra hin jirreef fakkaan hin goonu. Kanaaf amma warri amma akka maraachaa ta'an jiran maaliif akka maraachaa ta'u dhugaa qabu. Maaliif wanta isaan hin yaadnetu ta'e. Wanta isaan hin ta'a jedhanii hin yaadnetu ta'e biyya kanatti. Biyya kanatti miti addunyaa irratti wanta hin ta'a jedhanii yaadnetu ta'e. Gaggeessitoonni biyya kana addunyaa irratti fudhatama argachuudhaaf addunyaatti ba'uudhaaf kaan waggaa 20tti fudhate kaan waggaa meeqatti fudhate keenya isuma argitan jecha. Addunyaa maratuun fudhate addunyaa maratuun kabaja. Maaliidhaan gaggeessummaa kennine maaliidhaan duudhaa Oromummaa agarsiisne maaliidhaan naamusa agarsiisne bilchina agarsiisne hojii hojjenne nagaa buusne gaafa Afrikaa irratti Itoophiyaa keessatti nagaa buusne. Tokkummaa biyya kanaa waggaa 100 ol du'aan ajjeechadhaan uumuudhaaf deemame olitti waggaa tokko keessatti Oromoon tokkummaa cimse.